Biyya Jaappaan. Waa'ee biyya Jaappaan maaltu dubbatamaa jira? Waggootaan dabre bara 2021 fi bara 2022 gaazexoonni addunyaa baay'een waa'ee biyya Jaappaanii maaliif irra deddeebi'anii barreessan? Biyya Jaappaan lola addunyaa lamaffaa irratti miidhaan hangana hin jedhamne akka irra gahe baay'een keenya dhageenyee jirra. Garuu biyya Jaappaan lola addunyaa lamaffaan booda nageenya waaraa fi jireenya tasgabbaawaa ta'e horattee bulaa jirti. Garuu waggootaan dabre maaliif waa'ee biyya Jaappaan irra deddeebi'amee dubbatamee barreeffame? Rakkinni cimaan biyya Jaappaan qunname maalidha? Mee keessa gadi buunee waa'ee biyya Jaappaanii waliin haa ilaallu. Biyyi Jaappaan yeroo yaadannu meeshaalee elektirooniksii ammayyaawaa fi jajjabaa ta'e oomishuudhaan hawaasa bal'aa addunyaatiif dhiyeessituu ta'uu isiitiin yaadanna. Biyyi Jaappaan biyya warshaalee elektirooniksii fi roobotii oomishu baay'ee hundeeffattee haadha warshaalee ta'uudhaan beekamtedha. Kaampaanoota gurguddaa meeshaalee elektirooniksii baay'ee oomishu kan yeroo baay'ee bakka garagaraatti oomishoota isaanii arginu keessaa hangi tokko Shaap, Toshibaa, Soonii, Hitachii, Paanasoonik fa'aa akka ta'e ni yaadattu. Biyyi Jaappaan biyyoota qaroomina teekinooloojiitii fi dinagdeen guddatan kan sadarkaa ol aanaa irratti argaman keessaa tokko kan taatedha. Biyyi Jaappaan biyya baay'inni lakkoofsa uummata isii kan miliyoona 126 ta'e of keessatti hammattee bulchiinsa cimaa dinagdee fi teekinooloojii ammayyaawaan ijaarame hundeeffattee biyya bulaa jirtudha. Biyyi Jaappaan biyyoota USA fi Chaayinaatti aantee dinagdeedhaan sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Biyyi Jaappaan biyyoota humna waraanaa cimaa teekinooloojii meeshaalee waraanaa ammayyaawaa ta'een ijaaratan keessaa tokko kan taatee fi aadaa miidhagaa fi seenaa garaagaraatiin calaqqiftuu ta'uudhaan biyya beekamtudha. Jaappaan biyyoota gurguddoo jaarraa 21ffaa keessaa tokko ta'uudhaan biyya cimtuu gama hundaan of ijaartedha. Garuu biyya Jaappaan rakkoo cimtuu adeemsa dheeraa keessaan biyyattii kottoonfachiisee biyyattii kufaatitti geessaa jirtutti qunname. Rakkoon cimtuun biyya Jaappaan qunnamte rakkoowwan akka wal waraansa keessoo fi waldhabbii daangaa biyyoota ollaa isheetii walitti bu'uu fa'aa osoo hin tahin haala hamaa wal hormaata hawaasa biyyattii qunnamettu akka baay'inni lakkoofsa uummataa bara baraan hir'achaa adeemu sababe.